Hoo badii ta'e badii akkasii san dhiirris dalagaa jira dhiiras maaliif hin qeeqne? Nuclear jechuun jedhu kuniyyuu biyya keenya keessatti waan baratamee jiru mitiyyuu. Karaarraa maqnee jirraa karaarraa maqtanii jirtu. Yeroo nama gatee deeme malee dhaabatee nama eegu waan ta'eef. Nucleariin waan dhala namaatiif hin taane badiidhaaf qofa waan uumame jedhamee namni image akkasii of keessatti qabateera. Hamma dandeettuun hawaasa kan kee tajaajilutti kan argamtu. Amaanaan isaan baadhatan amaanaa guddaadha. Paarlaamaan nu cadhisee hawaasni musliimaa akkana ta'e. Dhiirris naamusaan guddifamuu danda'u qaba. Mee kana murteessuudhaaf maaltu si kakaase? Naamusaa amantiillee gadi dhiifnee jirra hedduun keenya. Wamaa irra dibaan barbaachisu irra qabaan barbaachisu. Walgeessan irratti hawaasni musliimaa guutuun gaafii ka'aa deebii kennamaan eegaa ture. Woon achi taa'ee qooda kiyya baachuu danda'a. Mee dubartoota keenyaafis maatii keenyaafis maal nuuf dhaamta? Maatiin koo keessattuu abbaan koo shoora guddaa taphatan jedhee yaada. Barumsiin atiin ispeeshaalaayiz gootee niikular fiiziksiidha. Ergama amantiitillee miti baay'ee dubartii ga'oomsuu dhabuun dubartii qopheessuu dhabuun. Kitaaba kanneen barreessuu keessatti kaka'umsi isin keessattuu immoo barnoota fiiziksii kana walqabateetiin ismaart kitaaba jedhu kana barreessuudhaaf walqabateetiin wanti si kakaase maalidha? Har'a bakka jirtanitti dhaabbattanii of ilaaluu danda'uu qabdu. Maaliif dubartiin takka guddate taanaan kaayyoon isii gara biraatti jallataaf jechuudha. Yoo qeequu ta'e qeeqa lamaanuu wal bira qabne yaa qeeqa. Manni marii bakka bu'oota uummataa wal gahii qaba ture. Ergama ciccimatu itti kenname ergama kana akka bahaniif of qopheessuu akka qaban irratti hojjetamuu danda'u qaba.